opereeshinii barbaachisu hundaa'u itti iflaallaa jedhan. Kan amma dura dabreerraayis kana jabeessinee itti fufnaa jedhan. Lafoodhaa fi samiinis wanta akka doon hambisin humna qabnutti dhimma baanee waboo kana jilbiibbachiisuu qabna, biyya keessaa baasuu qabna jechuu irratti opereeshinii adda addaa fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti kibbaanis, dhiyaanis, jiddugalaanis bobbaan isaanii itti fufee jira. Yeroon akkana jiru uummata Oromoodhaa. Duuba waraanni bilisummaa Oromoodhaa kuni uummata Oromootiif hegereedha. Oromooti jedha geeffadha, hin gowwoomina. Hegereedha. Wanni biraa takka ta hegeree Oromoo qabdu takka dhagarre. Umrii as geenye tanaan hin jirtu. Siyaasaan takka illee nutan hegeree Oromoodhaa hammattee deemu jirtu. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa gaggeessu jiru hegeree Oromooti. Qabsoo mirga abbaa biyyummaati. Qabsoo bilisummaati. Qabsoo diddaa gabrummaati. Kanaaf jabduudha jechuudha. Kanaaf hegeree teenya jenna jechuudha. Namuutu kana yoo hubattan hedduu natti tola. Hedduu bareeda. Waan garii qaceloo adda baafadha. Mootummaan Abiy Ahmed jedhamtuuni faannoo fi waraana bilisummaa Oromoodhaa garaagarummaa gartee ilaalcha isaan qabaniifiin adda isinii baasa. Mootummaan Abiy Ahmed faannoodhaaf ilaalchi inni qabu kaayoodhaan walitti tokko, akeekaan walitti tokko. Faannoon Amaaraatii fi mootummaan amma biyya bulchuu jiru ka Amaaraa kunis faannoo wajjin akeekaa fi kaayoodhaan walitti tokko. Faannoonis tokkummaa Itoophiyaati. Waan biraan qabdu. Abiy Ahmedis tokkummaa Itoophiyaati. Isit ninki jibee Oromootichi tokkummaa Itoophiyaati. Faannoonis sirna gartee Haile Sillaaseetii fi kan Minilik deebisnaa jaddeeti qabsaa'u jirti. Abiy Ahmedoo bara 3 dura maal nutti baase? Kitaaba maddammarduu baase jechuudha. Itoophiyaa afaan takkitti afaan Amaaraa. Itoophiyaa biyya takkittiidha. Itoophiyaa alaabaa takka. Itoophiyaa aadaa takka ta'a Amaaraa. Abiy Ahmed akkana geemu hojjanne Oromooti yemmeen dhaggeeffadha. Kanarratti hundaa'eetiin kaayoon warra gartee faannootii fi kaayoon Abiy Ahmed the same as not different. Kan hubadha. Warri gariin hin burjaajawina. Faannoo wanni itti dha'u jirtuuf haga tokko faannoon isii mootummaa kana gowwoomsitee hidhannoo harkaa fudhattee aangoorraa isii ari'achuudhaaf waan itti if qopheessitee faannoon humna godhattee waan jirtuuf odoo isaan itti gara isaanii gara galanii ilaalchan kanniniifitti daddaffitti humna hidhannootiin guddatte faannoon. Amma ajaja isaanii diddee jechuudha. Nuti aangoo feenaa jira. Mootummaan duraanuu mootummaa Amaaraa ta'uu qaba malee mootummaa Oromoo gaallaan bulchitu ta'uu hin qabu. Eega hidhannoo ofii harkaan kan booda. Asirratti Abiy Ahmed garuu gara aangoo xiyyaatti dhufan jechuu irratti dha'uudhaa deema malee hammeenya jalarraa hanga gubbaatti akka woboo jibbu faannoo jibbaan jiru. Jibbinsa woboodhaa qabu fi faannoodhaan garaagarummaa. Faannoo wajjin kursuma narraan fudhatina malee anis Itoophiyaa takkittiidhaan jaaru jira. Faannoonis Itoophiyaa takkitti fidhafeeti. Sirna Minilik duraanii deebisnaan jechaa jiraanis jedha Abiy Ahmed. Faannoonis sirna Minilik san deebisuudhaaf wuxxifatti. Kanaafuu adda fageenya hin qabnu jechuudha. Adda fageenya hin qaban jarri. Kan garaagarummaadhaan adda dheeraadha. Kaayoo Oromooti. Kaayoon hegeree Oromoodhaan immoo kanaan walitti faalla. Sirni gartee sirna Itoophiyaadhaa ka duraanii sirna nama nyaataa Minilik san lammada lafa Oromiyaa irratti hin deebi'u. Dhaggeeffadha. Kaayoon waraana bilisummaa Oromootis kana. Lammada Oromoon gabrummaa warra impaayera Habashaa jalatti kuftee hin haftu. Kaayoon waraana bilisummaa Oromootis kana. Kaayoon warra OPDOdhaa hin jirtu dhiisi. Isin OPDOon kaayoon qabdu. Mootummaan nama biyya bulchu jiru kun bikka lama jira. Maqaa OPDOtiinis kophaadha jira. Akka qaama olaanaattis maqaa Itoophiyaatiin kophaadha jira. Abiy Ahmedii fi Abiy Ahmed Ali Fayyadhan kanaa fi Leencoo Lataati warri kanaa kolkoleen tun hundinuu teesseetuma nyaachuudhaaf aangoon akkan harkaan baane kursiin tun akka gartee kursii tanarraa abbaan fedhe isaan siifachuu hin dandeenyetti if jaaranii itti fufuudhaaf maqaa Itoophiyaa kanaan taa'uu barbaadan. Warra Itoophiyaanis tidha jarri.
Opinion immoo kana keessa kaayoo sin qabdi. Opinion ati Itoophiyaanis yoo teesse yeroodhaaf maarree jajjanneeti maarree wooma kana burjaajii tan haasoyti malee kaayoo diriirtuu ta nama amansiiftu ta Oromoon gartee kaayoo Oromoo taatu ta laphee Oromoo seentu opinion hin qabdu. Hin qabdu. Maaliif kaayoo irratti hin jaaramne isin duraanis. Nama jaarrate arrallee ammas akkuma artifishaalii tokko taa'u jirti. Garuu akka kuni miidhaa guddoo uummata Oromoo gubbaa irratti fida. Isin opinion kaayoo dhabuun kun ummata Oromoo gubbatti miidhaadha. Ummanni Oromoodhaa dhumaati jiran. Aangoo goggoyduu kijibduu tana jecha gadi baatee shanee deeggartan jette nama nagayaa hawaasa fayyaalessa gatu jirti. Hawaasa nagayaa siyaasaa keessa hin jirre abaa'oo deeggartan ilaalcha abaa'oo qabdan maarreedha qabdan jechuudhaan tun akkuma gaafa Tigreen dur Oromoo gootu san haaluma sani hin jijjiiramne. Ilmi barra akkaataa akshiin abbaadhaan dhiisu. Abbaan isaanii Tigreedhaan mire Tigree uummatee bara ofiidoota. Akkuma gartee akeekuma gartee Tigreen ilaalcha Oromoo gubbaa qabdu gaafa bulchiinsarra jirtu. Arras hammaateetu daranuu nutti deemaa jirtiin jechuudha. Silaa kaayoo qabaatte kana jijjiiruu qabdi. Bobbaan riiformiin Tigreen keessa kuni uummata Oromootiin ni ta'a. Duraan kanaani deemu jirra arra hoo nuti dhufne maqaa Oromoo himanna riiformii haaree Oromoodhaa ta'u tokko qabannee as baanee hojaanii if duuba deebanii waan jedhan hin beekan hin qaban kaayoon qabduu jechuudha. Kaayoon qabdu. Maqaa sakattaatiin shawaa dhiyaa fi bahaa keessattuu uummata Oromoodhaa kan nagaa duguugu jirti. Amma dirree duguugu jirti. Duratti ajjeefteeti waboo ajjeesee jetti. Amma akka kana hunda uummanni Oromoo waan kijiba sii arkee jiruuf kijiba kanaas irraan fudhatamu akka fudhatamne gartee abaa'oo deeggaranii jetteetuma direct indirectly numa jeefti. Numa jeefti. Bikkatti sakattaa dhayxee itti gartee rasaasni woboodhaa isaan madeesse isaan ajjeesetti as garagaltee uummata nagayaa ganda gubuu shamarran gudeeduu dinagdee saamu uummata Oromoodhaa akka malee godhu sabarraa dhalateen kana garagaltee yaadattu hin beektu. Hin beektu. Mee fakkiidhaa fudhadhaa jennee asirra baanee haasa'u jirra jechuudha. Yaa Opidiyoo faannoon tuni Amaara saba Amaaraati. Lolatti jirti. Isinillee lolattuma jirtan akka abaa'utti dha'uu baattanillee naannoo isaan dha'uutan kana keessatti uummata nagayaa ka Amaaraa dha'uutti hin jirtan. Ganda Amaaraa ibiddatti gubuutti hin jirtan. Saamutti hin jirtan. Gudeetutti hin jirtan. Gandi saamamu lafa Oromiyaati. Uummata Oromooti. Gandi gudeedamu shamarran Oromooti. Dhalaan gudeedamtu ta Oromooti. Ta Amaaraan gudeedamtu. Mee waan kana duuba deebi'aati if laala. Tarkaanfiin gartee opereeshiniin gartee olaantummaa seeraa jettan kuni naannoo Amaaraatti hangam takka lashee jedha hangam takka laafa. Naannoo Oromiyaatti hangam takka jabaata. Kana uummanni Oromoodhaa gadi fageenyaan hubachuudha qaba jechuudha. Mootummaan kun warri amma biyya bulchu jiru kuni maal akka ta'an quuqama lammii hin qaban moo hin qabanii hubadhaa asumarratti. Sabboonummaa qaban moo hin qabanii asumarratti hubadhaa. Isaan kun warra sabaa yaadu moo warra aangoodhaaf deemu aangoo isaanii jabeeffachuudhaaf bobbahuu uummanni Oromoodhaa kan adda baafatee qulqulleeffatee hubachuudha qaba. Warri kun duraanis Tigreen kan jaarrattee fi isaan ergatteetuma aangoo siidhaatti fufattee Tigreen nagayaan akka teessuuf Opidiyoo kana jaarratte. Uummanni Oromoo immoo Tigree tana dhiigatti gandi naqeeti lubbuu jijjiirraa hin qabne 5,000 ol qeeroon keenya wareegatti baasee Tigree san jalaa qeesiitti galche. Arrallee kanuma qaanfanne as deebitee riiformoo Tigreen Oromoo lafatti riidu. Riiformoo gartee Oromoo ajjeeftuun Tigreen sanumaanii nutti deemu jirti jechuu Opidiyoo. Oromoo alaaka isaanuu haasoo kiyya kana qabadha. Wanni kun riyaalitii jirtu. Waan jira. Uummanni Oromoo rakkoo guddoo keessa jira. Hawaasni rakkoo guddoo keessa jira. Hawaasa naannoo kutaalee qabsoon waraana bilisummaa Oromoo keessatti jabaate hunda keessatti rakkoo gurguddaa gaggeessaa jirti Opidiyoo. Duratti nama miitee, nama hattee, nama jeeftee, nama saamtee, nama gudeeddee abaa'oo akkas godhee jetti. Shanii abaa'oo dheetti. Arra kana uummanni waan dirreebaatti arkee namni nama gudeedu, namni nama saamu, namni nama jeesu, namni akka malee uummata hawaasa godhu Opidiyoo ta'uu waan harkaniif uummanni dubbii tan irraa fudhachuu dinnaan as garagalanii amma daayireektilii sababa tokko doon maxxansinetti deeggarsa abaa'oo qabdan jechuun ajjecha irratti fudhatan jechuudha. Ajjeesu kabiran kun duuba uummanni Oromoo kun yoo faannoon oguu daangaa keenya cabsitee dhufte Wallaggaan as seente uummata Oromoo numa gatte yoo faannoon gartee shawaa wal daangeessinuun gara gartee Karrayyuu saniinis as seente uummata keenya Karrayyuu numa jeefte yoo daangaa Walloo cabsitee as seente uummata Oromoo numa jeefte faannoonis
mootummaan maa jaamu jiru ka waan takka kaayoo hin qabne kunis akkuma gartee alagaan Oromoo ajjeeftu san irra caalatti ajjeese uummata Oromoo kana uummanni Oromoo kun akkamaa ta'u yaa uummata Oromoodhaa dhumaatii garaa cufaan gara cufaan suduuda cufaan kallattii cufaan nutti badamte duguggii dhala namaati kuni faannoon oguu dhuftee uummata Oromoo kana gee ajjeeftu mootummaan hin dhooftu itti ilaalti. Yoo waraanni bilisummaa Oromoo immoo irraa deebisuuf dhaqee dhawe duubaanii dhuftee waraanni bilisummaa Oromoo dhoofti. Opidiyoon bantu. Amaaraan dhooftu. Bara Amaara naannoo isaanii keessatti sossobaa jiranii bara. Bar sossobaa jiranii. Meechi malaa harkaa uummata Oromoodhaa dhugaa walitti himnu. Faannoo uummata Amaaraa sossobaa jirti mootummaan kun ni sossoban. Kottaa karaa nagayaatii maarree taanaa kottaa akkana akka gara jabeenyaan gartee waraana bilisummaa Oromootti heelikooptariin naappaalii adda addaa daggalatti roobsee ibidda daggalatti roobsee haga bineeyyiin gartee wallaga keessaa baddee deemtu takka ka godhe dirooniidha. Haalli san naannoo Amaaraatti ta'e hin taane. Intarneetii muranii dachii tana gartee akka malee godhanii hawaasaa fi waraana bilisummaa Oromoo adda baafna jedhanii kutaa wallaggaadhaa intarneetii malee bara meeqa taa'e jechuudha. Bara meeqa ta'a. Naannoo murtooytuu ofiitti dalagatan qofatti baalaansii godhatanii wanna godhan jechuudha. Naannoo biraa hawaasni akkatti hin hojjetan. Maaliif waraana bilisummaa Oromootu itti dhimma ba'a waan jirurratti. Haya naannoo Amaaraatti maaliif hin goone? Gondarirraa elektiriikii muramteen beektu. Intarneetii murameen beeku. Baardaarrirraa intarneetii murameen beeku. Elektiriikii murameen beeku. Gojjaamis akkasi, Gondaris akkasi. Naannuma Amaaraa hundaa'u dhiibbaan gartee akka naannoo Oromiyaa irratti gaggeessitu uummanni kuni dhiibbaa naannoo Amaaraa irratti gadi hin geessitu. Maqaa gartee faannoon isiin islaama ta'arrasu jirtu halkanii guyyaa gaallaa hiika isaanii gaallaa jedhanii arraba dur gartee akaakoon isaanii nuu baasee nuun arrabsuu ture. Arraba gartee gaafa Tigreedhaatii fi gaafa Dargiidhaa dhoorkaa ta'e. Arraba san ol baasanii nuun arrabsu jiran. Biyya teenya keessatti Finfinnee keessatti dhaabbatanii gaallaa jedhanii dubbatan. Gaallaa hiika isaanii jedhanii mootummaa kana dhagaatti darbatanii gaallaa hiika isaanii. Nun bulchituu gaallaan numaan bulchitu mootummaa gaallaadhaan dhageenyu jechuu jiran. Duuba Oromoon gabbaatee Finfinnee tana tarnaan OPDOsin kaayoo qabdanii hiika karaarraa jette Oromoo wooma harkanii rasaasuma harkanii duguugan karaa makiinaa karaa konkolaataa san irratti addaanuu filan. Haa ta'an Amaara yoo taate immoo Amaarri akka fedhe dhaabbatee gaallaa mangist ayaas daraadariin anni gazzam lagaallaa jedhanii dhiichisanii arrabsaa oolanii akka fedhanitti galan namni tokko akkanatti hin quxxootu namni tokko askari ulee qabatee karaarraa hiriwwan isaa hiriwwan wajaan malee Oromoo ulee ittiin fudhatan rasaasa. Warri uleen deemu sanis Oromoo lafee duudaa caccabsa Oromoo bashaysee mataa lafee duudaa caccabsee harka cabse miila cabsa. Amaara takka akkas ta'u gartanii isin hin jiru. Kanaafi bulchiinsa irraan tana aangoo gubbaa jiru nama dhibaa uummata Oromoo bikka san jira jechuun nama dhibti. Heedilaayinii gubbaa paawarii guddoo biyya bulchitu san ta Oromoo hojjechuun nama dhibti. Miti ta Oromoo hojjechuun nama dhibti. Kanaafin jechuun jira jechuudha. Wanni inni gartee haalli yeroodhaa ulfaata jee ol ba'ee fi waan kana uummata keenyaaf adda baasine himuudhaaf. Warri qaamni olaanu san warri taligaan harka jirtu san Abiy amma akka jettan kun warri kaleen coolataa kun warri biraatis ni jira. Waa'ee gartee ummata Oromoodhaa karaatti ummata Oromoodhaa dhumaatii kanarraa itti dandamachiisan irraa waliin mari'atan. Qurxummii gatuun bishaan gogsuudha. Akka isaan jedhan kan silaa jechuun kun jecha leeniin dhibee jecha gartee hayyuun silaa dubbatu. Kolkoleen ofiidootum immoo akkas jetti jechuudha. Mana mariisii keessa teessee. Qurxummii gatuun bishaan gogsuu waan taateef waraana bilisummaa Oromoo dadhabnee jirra ummata fixuu qabnaadha. Dhaggeeffadhaa ummata Oromoo kana. Dubbii tana bikka jabduu kaayyadhaa mataa keessatti seef godhadhaa. Qurxummii gatuun bishaan gogsuudhaa jette ofiidoo. Mana marii keessa taa'anii yoo gartee waboo gadhaaf sakattaadhaan dadhabne ummaticha jala goggosina jedhu. Akka ummanni isa tajaajilan kennineef hin qallamne jala ummata yoo finne ni dandeenyaa jedhan. Hai duuba ummata kana fixe ummata Oromoo kana fixe maal bulchuudhaa ta'a. Ummanni Oromoo kun namaanii dhuma ammoo yeroodhaaf haa dhumu malee amma yeroo jabaatte sanitti ummanni Oromoo kun
gara tokkotti micciirama bar irraa deebi'uu baannaan yoo gartee bishaan gogsuun qurxummii fixuu taate qurxummichi waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromootii fi uummanni Oromoodhaa garaagarummaa tokko illee qabu dhiiga tokko seelii takka walumaan. Kana beekee uummanni Oromoodhaa waraana isaa jabeeffatee waraana bilisummaa Oromoodhaa tiksatee isaan bira kutee akka gartee itti dhufuu hin dandeenyetti irraa halaalatti arkee dhufee gabaasaa adda addaa waraanichaa kannee waraanaa wajjin tarkaanfii barbaachisu diina kana gubba fudhachuudha qaba. Maaliif bulchiinsi amma jiru kun waa'ee Oromummaadhaa heelluu takka hin qabu. Fooleen jara kana fooleen Minilik qofa irra garra. Foolee Minilik foolee gartee Haile Sillaaseeti kan deemu jirtu masaraa mootummaa keessaa. Hin jirtu wanni Oromoo takka wanni abbaa gadaa tokko hin jirtu. Wanni gartee riiformii Oromoodhaa takka harkaan qaban. Sirna Oromoo tokko harkaan qaban. Bulchiinsa Oromoodhaa ta'u tokko harkaan qaban. Afaaniin kan nuti lallaban kitaaba Madammar jaanii baasanii afaan Amaaraa tokkotti biyyatti afaan Amaaraa qofa akka jiraatu man barnootaatti qubee Amaaraa qofaan akka baratan aadaan Amaaraa qoftiin akka biyyatan akkasitti leelliftu Itoophiyaa takkitti alaabaa takkitti Abiy Ahmed nama kana dubbatu. Kaayoon warra nafxanyaa ta'ammaan tana faannoof hin jettu tuni kaayoo Abiy Ahmed sanii wajjin garaagarummaa takka illee hin qabdu. Jarri walitti obboleeyyan. Nu sobina. Oromoon sobamina. Hin sobamina. Warri biyya bulchaa jiru Oromoo qulqulluudhaa miti. Kan silaa dhalootaan Oromoo jennee dubbannuus qabsoo karaa nagayaa lolli nun baasu kana lallabanutti. Oromoon har'a silaa hidhachuu baatte nafxanyaan hatooyitee fixxe, shawaa fixxe, walloo fixxe, wallagga fixxe. Silaa waraanni bilisummaa Oromoo kun hagana hidhatee keessa hin jiraatini. Duuba aartivistiin keenya ka silaa hayyuu keenya xinxilaa siyaasaa jennellee lolli nun barbaachisuu jedha. Qawwee nun barbaachisu jedha. Harka qullaa Oromoo tana yoo teesse guyyatti nama miliyoona tokko dhufanii ajjeesan nafxanya eenyutti gaafatama? Eenyu irraa ittisu? Mee nuu himaame? Mee dubbii tana Jawaar biraan naa gayaa? Nafxanyaan haala akshiin amma siinti deemu jirtu kana namuchi ilaallee garra jechuudha. Hannaan dhuftee wallagga keessa haatiidhaan dhoytee kutti malee silaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa tarsimoo waraanni bilisummaa Oromoochi jabduu ta'uu baatte akka ifin feete daggala kana keessa deemteeti mootummaan ittiin dubbatu. Oromoo yoo faannoon dhuftee gatte mootummaan ni gammada malee itti rifatu. Hayduba guhana hidhannoo waraanni keenya harkaa qabu kana sodaatti haatiidhaan dhuftee dhoytee nga dhoytee saamtee kutti malee akka ifin feete dhuftee gatuu hin dandeessu. Kanaaf hidhannoon uummata Oromootiif isa duraati. Gaafii duraati. Hidhannoo qabaachuu hidhachuudha uummanni Oromoodha. Impaayera kana keessatti yoo hidhate malee Oromoon hin bahu. Duuba Jawaar Mahaammad bikka tana arguun hin argu. Hin argu waan isa ija isaatii fi gurra isaa cufe hin beeku. Hin beeku. Uummanni Oromoodhaa yoo hidhate malee hin baraaramu. Yaa dhiiroo duuba naguma barataaf hin jennaa. Naguma xinxilaa yoo hin jee akkam yoon bikka tana haqa jiru kana dho'isaa deeme. Haqa jiru kana yoo uummata keetiif hin dubbanne. Takkitti gartee qayroon bara 2018 sanuu duuba biyyoon hojiirra nu oolchee sanuu dhufeeti. Laaftooki ittiin dalaguu ture kan qayrootti gaggeessu ture akka dhufetti kanneef Abiy Ahmed. Holii ammaa booda bilisoomne ijoollee abbaa gadaa angorra beekee uummata Oromoodhaa caabse jechuudha. Yaa Jawaar Mahaammad akka kun sirraan eeggamu waan sirraa hammaataa tokko waan sirraan si barataa sadarkaa sanii gadi deebitee immoo waan haqa jiru dubbachuu dhabuun kee immoo nama waan biraan nama yaachisa. Qulfii bikka takkitii tana dubbachuu hin dandeessu maaliif duratti gaafa numa dubbatta gaafa dura sanii. Amma maaltu afaan si ukkaamse? Maali? Uummanni Oromoo dhumu jira bara. Shawaan dhumu jirti bara. Wallagga dhumu jira. Gujiin dhumaa jirti bara. Harargeen illee akkasuma dhumaa jira bara. Baalee dhumaa jira bara. Walloon dhumaa jirti bara. Duuba Itoophiyaa takkitti Itoophiyaan suphina malee tarsaasnu guujette. Itoophiyaan tuni yoo sophamte ta Oromoo dachirraa fixxa. Yoo diigamte malee. Haqa kana maa arkuu dhabde duuba Jawaar Mahaammad. Itoophiyaan walitti yoo suphinee jabaatte farra Oromooti isin. Itoophiyaa wani jaal. Itoophiyummaanu farra Oromooti. Ta gadaa keenya cabsite. Ta Oromoo gartee sirna keenya ka gadaadhaa cabsite maqaa Oromiyaa balleessitee Itoophiyaadhaan nu bituu jirtu kana jechuudha. Tun diina keenya. Maaliif suphiname? Mee kirrii jibrii isiin suphinu sanii fi lilmee isiin suphinu san eessaa fiddameeti. Takka hin suphamtu. Hin suphamtu. Hin suphinu waliin nu suphina. Hin barbaannu. Hin fedhu. Isaanis nu fedhan nuti isaan hin fedhu. Nuti abbaan haqaa, abbaan lafaa, badii takka illee hin qabnu. Wanni keenya keenyumaa jenna. Duuba waan keenya kottaan hojii nyaadhaa warri jettanoo yaa Jawaar Mahaammad.
Qabeenya Oromiyaa kana nyaachaati Oromiyaa keessa quufanii baxaraananii Oromoo gaalla jedhanii arrabsanii tumu jiran. Itoophiyaan ati dubbanni suphina itti tuni tana. Qabeenya Oromiyaadhaa asii fudhanii naannoo Amaaraatti ramadan. Biliyeena 4.2 qarshii Itoophiyaadha. Baankii Oromiyaa keessa fudhanii. Osoo caamsaan jabaatee uummata keenya kan Booranaadha. Hanqina roobaatiif goggoginaan beeyladaan harkaa dhumtee namni midhaan nyaatu dhabeen Oromoon dhumu jirtuuti. Biliyeena 4.2 qarshii Itoophiyaadha. Baankii Oromiyaa keessa fudhanii nafxanyaa geessan. Uummanni kun duubaan Oromoodha moo? Mee isaanii Oromoo dhiiroo. Mee nuyi maayyaa mee warri gartee nuti badhaadhina jettan nuyi maame. Oromoon naani. Oromoon hegaree Oromoon tolchini. Oromoon Oromummaan beeyne. Oromoon sabboonummaan qabne. Opiidiyoo malee harkine hin beeynu. Aangoo sii takkittii qofaaf nama jeeftu. Aangoon keenyattu qabini. Aangoon kun haga yoomsi keessa duba Oromoo ajjeesa. Guyyaan tokko ni dhufa. That day is coming happening. Don't forget. Qabadhu taa'in. Guyyaan jabaan tokko ni dhufa immoo. Guyyaan arra gartee akkana siilaafatee uummata nagaa ajjeeftu kuni sitti dhiphatee teetumaafuu bikkatti baatu dhabdee rakkoo guddoo keessa galuu jiraattu. Tokkoon keessan wali badhaadhina. That day is coming happening. I am sure that 100%. Qabadhi taa'u. Jabeeffadhu. Uummata ajjeesini dandeessaa. Humna qabdaa. Gootummaa qabdaa. Kunooti waboon jira. Jira fagoon jiru. Finfinneerraa osoo sa'a takkaa fi waan deemne isaanitti dhufta. Yoo fagaate sa'a lama deemte itti dhufte. Sa'a lama deemnaan Finfinneerraa waboo seente. Kottu dhiirummaatti asitti garsiisi. Uummata nagaan ajjeesin ammoo dhaabbuutii warra hidhannoo qabu qofa dhaabbadhuutii itti sakattaa ta'e tabaantuun olaantummaa seeraa kan cubbuu hattuu kana mirkaneessi. Uummatan tuqin immoo. Namni uummata miidhe aangoo irra turu. Hin milkaa'uusi kana hubadhu. Ummaticha ajjeesin nuti uummata nagayaa kan hidhannoo harkaan qabne kan duutu hedduu nutti dhaggeeffamaa jira jechuudha. Maqaa qabsoo waraana bilisummaa Oromootiin uummata nagayaa hin ajjeesin. Feetu maqaa waraana bilisummaa Oromoon kaasinii nuti Oromoo miti. Tanaaf isin ajjeefnaa jiiti kootu ajjeesi. Shanee deeggartan, woboo qallabdan hin ji'in. Ummaticha Oromoo, uummata Oromootii fi woboo adda baasuu taasuma hin dandeessu. Taasuma. Aduu tanaa akka dhiite tafa malee opiidiyoo dhaggeeffadha. Aduu tanaatu akkuma kutteen hafti malee uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo adda baafachuu hin dandeessan. Adda hin baasu. Hin baanu. Maaliif hegeree teenya waliin dhumna. Jiraannu waliin jiraanna. Bilisoomnu waliin bilisoomna. Ammoo jiruu gabrummaa keessa waliin hin teenyu. Isinii wajjin hin teenyu. Kana hubadhu. Kana hubadhaa. Warreen uummata nagaa ajjeeftan irraa of qusadhaa. Uummata nagaa ajjeesina. Warreen uummata nagaa ajjeeftan irraa of qusadhaa. Irra deddeebi'eetiin isin dubbachuu jira. Kanaaf uummanni Oromoodhaa waan kana gadi fageenyaan hubachuudha qaba. Haasawa keessatti Jawaar Mahaammad illee hin tuqe. Garuu akkanuma lafaa ka'een tuqne. Haala inni irra jiruu fi uummata Oromoo kadhumu jiru. Miidhaa uummata Oromoo harkuu kana. Dhiiroo uummanni Oromoo kuni gaafiin isaan deebine gaafiin uummata Oromoodhaa maayin poointi maali isin bilisummaa osoo gamaa gamana hin mayi gaafiin uummata Oromoodhaa bilisummaa gaafii Oromiyaati gaafii mirga abbaa biyyummaati gaafii qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudha. Yaa Jawaar Mahaammad wanni inti irratti tuqutaan kana cufachuma darbitee Itoophiyaa tarsaasu indiinuu ni suphinaa jechuun keessan uummata Oromoodhaa miliyoona 60 farra fi gootee jirta. Akkasii jibban gootee jirta. Maaltu si dhufa? Bilisoomuu qabdan. Dhiiga gannayne qeyiroon wareegama kumshan kafalte. Wayyaanee qayetti galchite haa galatoomani. Yoomiyyuu ni yaadanna. Qeyiroo teenya ta wareega kafalte. Garuu nama gartee isaan bobbaasuutu qeyiroo san cabse malee qeyiroon dhugaani qabsoytu. Hojjette dirqama si baate sabaaf qabsoyte. Garuu warri isaan hogganuu ture warri gartee qeyiroon amanuu turte kanaan nu harkaa micciiramee akka malee nu harkaa ta'e. Kanaafin Jawaar Mahaammad, please, you must focus think about this. Please. Itti yaadime akka kun sin baasu xiqqeenya irraa gara xiqqeenyaatti odoo kan jechuun faayinaalii ani hin beekne akka ta'u jiraattu. If dhaqqabi.
hawaasni oromoo kun haga duraan si jaalatu ni beeyta arra hagam takka jibbamte dhibbentaa dhibbarra hagaati jirtu ni beeyna bakka jirru maaluma ta'e gurbaan kun haga namuu alaa keessa maaluma ta'e haga bobbaa gartee kaatee Eurooppaa fi Ameerikaa deemte biyyittiin tarsaasnu Itoophiyaan suphina malee hin diinu jettu san ummanni oromoo si jibbe Itoophiyaan tun oromoodhaaf maali dura mee tana dura waltajjii gubbadamtu waan biraa haasa'u doon eegalle Itoophiyaan tun oromoodhaaf akkanatti gaariidha Itoophiyaan tun oromoodhaaf akkanatti toltee turte Itoophiyaan tun oromoodhaaf haadhaa fi abbaa Itoophiyaan tun oromoodhaaf hegereedha jiiti waan itti isiin Itoophiyaan tun oromoodhaaf tolte ummataaf dura himi achi booda ni suphina jii achi booda akkasi namni akkasi sirraa fudhata duuba wanni tuni farra teenya farruma gurraacha hamaa kana teenya ni fudhata akkama jirtu kana qabannee biyya maarree sabaa sablammoonni tokko duutiin jiru oromoodhaaf aduu jiru sabaa sablammoonni biyya oromoo irra jiran oromoo wajjin mirga wal fakkaatu qabaatanii jiraatan miidhaa isaanii barbaannuti miinu isaan oromoo yoo bilisoomte sabaa sablammoota miti maqaa Itoophiyaa kanaan hin miidhamne isaan yoo sabaa sablammoonni maqaa Itoophiyaa kana fenne jan biyya teenya irraa bu'uu qaban murtii maayyiiti maqaa Itoophiyaa kana malee jiraannu yoo jee sabaa sablammoonni lafa oromoo irraa miira fudhachuu qaba akkas haqni jirtu kana yoo kana as baatee dubbatte malee sabaa sablammootiin oromiyaa keessatti argamtu ummata oromootii wajjin wal hammattee aadaa fi heeraa fi seera oromoodhaa kabajee mirgi isaa kabajamee fi lafa oromoo irratti mirga oromoo wal fakkaatu qabatee oromiyaa keessa jiraachuu danda'a. Kana alatti diina gartee bara dhibbaa fi waanu nyaate ka lafee nu qoqore ka dhiiga nu dhuge Itoophiyaa baantu tana kanaan malee jiraannu yoo sabaa sablammoonni jiru ka jiraatu taate. This is the last warning. Sabaa sablammoonni nuti Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin malee jiraannu jedhanii lafa oromoo keessa ka jiraatu yoo jiraatu taate. Irra deddeebi'eetiin jechuun biyya oromoo gadhiisee bahuudha qaba. Akkas nuti oromoon nama tuunu sabaa sablammoota ni maxxanfanna ni jaalanna. Ilma namaa dhiisiti bineensaa ni kabajna nuti akka gartee gadaa keenyaatti heeraa fi